Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa. Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan qophii keessummaa qabna. Qophii keessummaa keenyaadhaatiin Aadde Hayaat Hamdaa waliin jirra. Aadde Hayaat Hamdaa waliin akkuma kana dura miidiyaa kana irratti argaa turtanii dhimma dhaabbata tokkootiin walitti dhufnee asirratti haasayaa turre. Amma immoo deebinee guyyaa adda walitti dachaanee jirra. Mee duraan dursee gara mata duree walitti dhufneetti oduu hin seenin dura Aadde Hayaat anaa dhufu baga nagaan gara Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa dhufte. Hayyee galatooma isinillee bagan affeertanii baay'eetti bahan. Hayyee ulfaadhu akkuma jalqaba irratti kaasuuf yaaletti kana dura hin yaadadha baatii 4-5 dura. Maqaa dhaabbata NATO jedhu tokkoon asii miidiyaa Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa kanarratti dhuftee dhaabbatichas beeksiftee immoo hojiilee ofa footis hojjetamuu barbaadanii hedduu nu kaaftee turte. Haa ta'u har'a immoo deebitee yaada addaa qabda fakkaata. Mee dhaabbatichi NATO jedhamu suni eessaa ka'ee eessa jira maalirra jira immoo waan adda dhufteef kanallee achuma jalatti nu dubbadhume. NATO jenneetiin inni jalqabnee turre maqaa. NATOon nurraa qabame maqaan isaa qabama waan ta'eef bakka heera ka jedhu baafannee hayyama irraa baafannee jecha. Amma heera ka jedhu kanaan beeksisaa fi uummanni keenya akka gurra nu buufatu beeksisuufis miidiyaa irratti dhiyaatu barbaade. Ayyemee asumatti dhaabbatni yeroo tokko tokko dhugaadha. Dhaabbanni tokko tokko gaafa namoonni hamilema maqaa sanii qabaniif yookaan hawwii waan sana maqaa sana irraa qabaniif jecha maqaan sun qabamaadha moo qabamaa miti osoo hin beekin yookaan namoonni maqaa saniin hojiilee wal fakkaatoo kana hojjetaa jiran moo hojjetaan jiran osoo adda hin baafanne baafatu. Yoo immoo deebanii gaafa hojiitti seenanii jedhan sisteema keessa gaafa seenee jedhu maqaan sun nama dhaabaa jechuudha. Kana beektaniituma itti seentammoo akkuma tasaa walirra bu'e. Ka duraas ammoo kanaa ta'uu qaamuu kan yoo irra sii deebi'aa yoo na hubanne ta'e akkuma beekamu gaafa dhaabbata tokko ijaarratan yookaan dhaabbata tokko hundeessani maqaalee garaagaraa itti moggaasu. Maqaa dhaabbata saniif ta'uuf ka isa hojii san fakkaatu jechuudha. Kanaaf isin NATO kana gaafa moggaaftanii maqaan kun qabamaa ta'uu osoo beektan moggaaftammoo osoma hin beekin erga moggaa'ee booda walumatti tasaa walirra bu'e. Maqaan NATO adduma baafatta walitti. Namni dhaaba kana gadhaabuu hedduu walgahii godhee irratti hiree godhanii maqaa 2-3 filatanii achi booda immoo maqaa haga baay'ee baafatanii achi booda 3 qabatanii mana hayyama dhaqanii jecha bakka itti hayyama maqaa kennanii tura. Egaa walgahii geennee maqaa kana moggaafannee piroosesii adda addaa gooneetiin maqaan kun naannoo mirkanaa'u qabannee dhaa'inu maqaan kun qabamaa ta'uu nutti himanii jecha achirratti. Jennaan bakka heeratti jennee jijjiiranne godhan. Ay bareeda. Heeran jedhu. Hubadheera yaa'u sisteema. Maarree amma dhaabbata amma heera moo heeran jedhama? Heeran jenneetti baafne heeran. Heeran. Okay. Maarree dhugamaa waan tokko gaafa duraa gaafa NATO dhaabbata NATO sana beeksifnu dhaabbata san keessatti kaayyoolee inni dhaabbatichi sun hojjetu hojiilee inni hojjetu ofafoon itti ba'umsi isaa maali kaayyoon inni dhaabbateef maali waan jedhu hedduu kaafnee jirra. Namoonnis kan dhagaanis jiru kan hin dhageenyellee waan jiraniif mee kanuma amma har'a irraa jirtan kan irraa jalqabna. Heeran jechuun maali maqaa kana maan moggaaftanii kaayyoon dhaabbatichaallee maali? Amma gaafa NATO sanii namatu mucaa tokkotu nu baase
abbaa alangaati. Hayaat uummata kana naatiitiin pirojektii kana banuuf murteessitee dhuftee maqaa isaa naatoo baafnaa jedhee baase. Amma immoo ani ofumaa yoo lammata kana mi'aafachaa heeran jechaan heera fi seera jedha Oromoon amma jedhu. Wanni kun heeraaf seeran akkuma jedhu san heeran dalaynaa heera Oromootiin Oromummaan keessa jiraataa dimokiraasiilleen seerri zamanallee itti makamaa heeran ka jedhu maqaa heeranii kana anatuuf leeyyuu mucaa tokko wajjin achirraa itti baafnee jecha. Alaamaan isaa alaamaan heeratiif naatoo kun tokkoma. Pirojektiin kun akkuma tokkuma yaadni kenna ka ittiin kaane maqama jijjiirame malee jecha maqaa jijjiirame malee dalagaan tokko. Wanni dalaguu hin ulleen tokkuma jecha. Bareeda mee jechuun naatoo wanamma akka kiyyatti naatoo irraa osoo gara heeran kana irratti deebine jechuu barbaadeeti. Haa ta'u mee warri naatoo keessa waliin turtan sun tiimima kana keessa jira moo maqaan qabamnaani maqaa qabamaa sana irraa gara heeraanii warri waliin dhuftan ni jiru jedhee yaada. Akkam namni hagatee gara heeraa kana dhufe kun immoo naatoo san seenanii iyyuu natti fakkaata namni cinaan immoo hin dhaabanii iyyuu wanni maaliif akka waan hin hubatan beektaa namni kenna sirriitti itti maaliif wanni kun qabamaa ta'e ka jedhu xiqqoo gir jedhanii turanii cinaan waliin as dhufanii yoo naatoo san nama baay'ee taanee dhaabnee nama baay'eetu lallabee amma garuu heeran amma gara heeraa kana deebinu nama diidaan bichatuu dhaabee waan kana akka gaariitti dhaabate. Maqallee numa san dafee nu mirkanaa'ee qabamaan turre piroosesilleen baay'ee salphaan ture baay'ee fedhiin hojjetaniin yaa namni as bahe kun nama diidama heeratti namni cinaan achumatti dafee kun immoo hin dhaaban hin beeku ani foolon goone. Haa baay'ee gaarii waan adda bayaadha maaliin akka hubadhetti namoonni tokko akkuma dhugamaa hinna namni gaafa wayii jalqabee osoo deemaa jiruun wanti sun karaatti harkaa dhaabatee namoonni tokko abdii murachuun jiraachuu mala. Sababa abdii muratanii yookaan dhiisuu danda'u kuwwan immoo yookaan warruma kaayyoo saniin maqaa saniin qabatee jirutti hafuu danda'anii kuwwan immoo akkuma atu jette ka dhaabbata gara heeraan kanatti dhufan hedduu jiraachuu mala jedhee yaada. Haa ta'u mee amma akka dhaabbata heeraanititti kun mee dhaabbanni heeraan kun dhaabbata gargaarsaati moo dhaabbata biizineesiiti gabaabumatti? Wal keessa goone wal keessa wanni godhuu dandeenyeef namni bitatuu barbaade bitatuu hin danda'a. Namni gargaaruu barbaade hin gargaara yoo yaadni keenya sirriitti itti gammachiisee jecha. Garuu nu amma oduuma danda'aniitiin akkuma bitatan biizinesii godhanii odoo bitatanii uummanni keenya gargaarsa keessa turuun qabanii ofii dalagatanii ofii waan tokkotti bu'uu qabanii xaaruu qabanii waliif buusanii waliif funaananii wanni tokko akka godhamuu danda'u hubatuu qabanii. Alaamaan dhaaba kanaa uummanni keenya ofii waliif baasee ofii dalagatee waan tokko akka godhatu barsiisuu fi agarsiisuu fi ka'umsi kennallee gargaarsuma yoo maraa kunillee ka'u NGO gargaarsuma kuni gargaarsa kana keessa bahuu qaba uummanni keenya dalagatuu qaba dalagataniin godhanii hin argisiifnaa akka jedhu biizinesii jennee kaane nu garuu lakki namni hin barbaadu ani biizinesii jedhellee gargaaruu hin danda'a nama fedhanii dalagaan humnaan gargaaruu hin danda'anii ganzabaan gargaaruu hin danda'anii yaadaan gargaaruu hin danda'anii Oromoon hundi alaaf biyya keessattis biyya hunda ka jiran addunyaarra akka itti hirmaatan fedhiin kenna miidhaan qabu kanaaf biizinesii magoone. Ulfaadhu akkana hubadhutti dhaabbaticha kana yaa'u bifa gargaarsaa jechuun chaaritii osoo hin ta'in yaa'u dhaabbata achi keessatti hawaasa rakkataa yookaan hawaasa naannoo dhaabbatichi kun keessatti hundeeffamu keessatti yaa'u gatii madaalaan waan tokko bakka iddoo biraatii qaaliin argatan gatii gadi buusanii yookaan diqqeessanii argachuun illee dhiyeessuun illee bifa gargaarsaa keessaa inni kun tokko jedhee yaada. Dirqama NGO gargaarsaa miti mootummaa ka nana profit
ta'e sanaan adda jechuu natti fakkaata. Achi keessatti namoonni dhaabbata tokko gargaaruu barbaadan kallattiin isin gargaartanii isin gargaaranii immoo isin immoo deebitanii hawaasa sanii bifa madaalawaa ta'een dhiyeessuu dandeettu jedhee yaada. Kaayyoon dhaabbatichaa akkas natti fakkaata. Haa ta'u mee amma heeraan diqqoo tuttuqxee turte akka namoonni adda baafataniif amma yeroo ammaa wanta haarawaa tokko adda baasanii namoonni amma gaafa duraa naatoo dhagaye sun waa'ee naatoo dhiiseetuma amma mee gabaabsiituma heeraan maalfa hojjatuu barbaada takka lama jedhiiti kaayyoo isaa gaggabaabsiiti waa inni hojjatuu barbaadu maaliif akka ifa namaaf ifa ta'u barbaadeeti. Maal hojjeta? Amma wanni heeraan hojjetuu barbaadu tokkoffaa fayyaa irratti hojjetuu barbaadna. Hospitaal internationally ta'u amma ka riski hospitaal addunyaa irratti jedhamu riski jedhama every language ni I think Asiyaa keessattis Awurooppaa akkuma Ingiliffaatti yaamamu. Inni kuni hin jiru Itoophiyaa keessa. Isa dhiisati hospitaalli gadi aanu faayidaa humna isaanii leebilii isaanii kennaan jiranii. Kanaaf we must hospitaala gadi aanullee nurraa jabaatuu hin dandeenye riferee argatuu hin dandeenye referaal hospitaala hojjetu in the first time. The second ganzaba haa argatanii daddafnee hojjetuu waan dandeenyuuf nu warri biyya alaa doolaarin asiin birrii buufnu kana callaa goonee akka birrii Itoophiyaatti hin galchine yoo buufne yoo seenne dawaa galchuu jalqabuuf gizee gabaabaa keessatti. Kana lammata. Kaan immoo gradually waa hunda amma mijjeessaa jirra akka foon callisanii abbaan arge bakka argetti qala maramuramuun adda addaati bakka waan jiraa hunda duqeet faabrikaa namni xiree gabaa baasitiin namni tokko madaabaraan qabatanii ta'anii gurguran kana hambisuuf akka siistemii biyya Awurooppaa akka ta'u godhamuu hin danda'ama hin argisiifna nu gargaare faabrikaa adda addaa dhaabu ka humna dubartillee gargaaru ka kwaalitii nyaatallee godhu kaka nyaata marmaraa qaban fakkeenya foon maalirraa qalame ka jedhu realitii waan hojjetama kun biyya alaa kanatti achitti kanarrattis hojjetu uummanni keenya wanni beela jedhanii gizee maraa biyyi keenyatti yaamamuu fi waanuma waan amma salphaasitti amma salphaa nama xiqqishu dalaga ammoo laalte gabareen nama xiqqishu dalaga nyaanni gabarra guutu. Kanaafuu siistemii kanaallee biyya sanitti haga dandeenyu seensisuu jecha. Namni fayya jechaan nyaata wal qabataa, dhugii wal qabataa, uffataa wal qabataa. Kanallee wal keessa bakka fayyama jalatti goonee waa hedduu aga 28 qabna. Zirzirii gara fuula duraa hin baafna. Waa baay'ee hojjetuuf qophiirra jirra jecha. Kanaaf bareeda akkuma gaafa duraa siin jedhe yaadni amma ati as keessatti kaafte kun yaada naatoo keessatti illee ka'aa ture. Haa ta'u garuu wantoonni akkuma amma gaafa duraa jedhe yoo namni waa wayii hojjetu wantoonni nama rakkisanii gufuun adda addaa nama mudatuu danda'a nama dha'uu danda'a. Gufuun gaafa san jedhe tarii kanaayyuu ta'uu danda'a ka amma namoonni kaayyoo nama waan gaarii qabatee yookaan waan yaada mishaan deemu wantoonni hedduu ni rakkisu. Biirokiraasiin biyya keenyaallee kaman hubennu. Haa ta'u dhaabbatichi heeraan yaada bareedaa qaba. Yaada kana mee isa kana bifa kamiin milkeessuu barbaaddanii milkeessuu yoo jedhu dhaabbanni tokko nama 20 ijaarre jettanii namni 20 qofa dhaabbata kana qabatee of ofottiin deemuu guutumaan guututti hin danda'u. Nama dabalachuun dirqama waan ta'eef bifa kamiin namoota dabalatu barbaaddan bifa kamiin dhaabbatichi kunini biyya keessaatiif biyya alaatti akka hojjetu barbaaddan. Amma yoo gadi dhaabnu namni 20 kuni akkana birrii agatee baankii kennitiin achi booda hayyama jalqabna akka seerati. Hayyama jalqabnee hayyama piroosesii kana hunda fixannee loogoo baafannee maqaa baafannee maatama baafannee
tin nambarii baafannee ka gibira itti kaffalluu fi akka mangistiin nu beekutti hayyama daldalaa hunda baafannee amma jesti yoo gimbaataa jalqabu barbaannu dhaqneetumaan biiruma gimbaata irraa waraqata fudhanneetiin bakka itti fudhannu geessuu bichaa fi hayyama immoo hospitaala adda baasu. So waa hunda jarnu amma namni 20 kun piroosesiin kenna hayyamuma baasu. Hayyama baafne qopheessine amma April irratti miidiyaa Itoophiyaa illee hunda ka nama nuti kalaan nama nu arganne hunda yaamannee uummata keenya affeerree irratti akka hayyamni kun infinitiiv jechaan afaan Ingiliffaatiin dhaabata lakkoofsan qabu. Miliyoonni Oromoon 63 illeen hin bitatan. Kanaaf nu gaduma dhaabnetiin uummanni kun irratti dhufee bitatee irratti jaaramee hojjaan kun biyya alaatiif keessalletti akka gurguramuuf gadhaabne malee nu namni diinamni biizinasii hojjetuuf miti. Biizinasiin nu hojjennu mana biliyeenatiin dalagama. Baay'ee humna baay'ee fi sammuu baay'ee addunyaa irratti Oromoo keessaa barbaada. Duranuu amma kana goonu gurguruma bakka aksiyooniin gurgura jala hojjaa birriin nu geette jalqabna jecha hojjaa birriin nu geette jalqabna akkasitti piroosesii goonaa jenneeti ka jalqabne jecha. Kanaafuu namni bitu miliyoonaan addunyaa irratti biyya alaatitti immoo nu ka barbaanne nama irra hin gurmeeffanna. Nama fakkeenyaaf biyya irratti amma akkuma Noorwee, akkuma Austraaliyaa, Kaanadaa, Ameerikaa kanarratti nama godhanneeti. Namni kun nu wakkalame nama baratellee nu jaaree nama sheerii bitatuu barbaadellee biyya keessatti sheeriin kan gurguramu malee biyya alaatitti sheeriin gurguru lakkoofsa jira onlaayinii bitatuu hin danda'anii maqaa maatii isaaniitiin maqaa ofiitillee yoo barbaadan yookaan gargaarsan akka gargaarsatitti kennuu hin danda'anii birrii baay'ee miti. Birrii Itoophiyaa 20 irraa miliyoona 2 sheeriin kun kan bitamuu danda'u. Doolaara 200 irraa haga 200 jecha miliyoona 2 ta'u 200 jecha. Baay'ee gabbu'aa kana yoo goonu uummanni keenya baay'ee namni kun hundi yoo bitatee irraa hirmaate akka biizinasiitti ilaaluu odoon ta'in biizinasiin kun akka bakka ga'uuf callisanii yoo bitatan waan fedhanaa dalagatanii namni gillee ofiitiin waan fedhe dalagatuu hin danda'u bitatanii birriin kuni waa hedduu hojjetaa akkasitti biyya alaatittis nama biyya irratti jaarannee nama filannee rahaa hojjetamuuf. Ka biyya keessaa immoo ammumaan tana April irraa qabee April 20 irraa qabee gurguramuun onlaayinii miidiyaa irratti beeksisuu waa hunda fixannee kanaafuu beeksisuuf waan mirga qabnuuf beeksisuuf gurguruu jalqabnaa jecha. Almost amma indoom abbaan qabeenya baay'een bilbilanii taniin nagaaftaa turan biyya alaatiif keessallee maa callifte ka jedhu hedduun xiqqoo ani loogoon sun dhumuu qaba beeksisa miidiyaa irratti baasuu fi burcharii hojjanne saand malka jedhamu jira isaas hojjanne kana goonee uummatatti himuuf qophiirraan jirruuf yaa namatti gurguraa jecha amma dubbii xiqqoo alawee nama miliyoona Oromoo 60 meeqa akka jedhamu hundatti gurguruu hin dandeenyu. Oromoo bichaa odoon ta'e namni addunyaa sabni hundi bitatuu hin danda'a jecha waan kana. Baay'ee gaarii yaada bareedaa kaaftee yaadni hedduu asirratti akkuma dura jechuuf yaade aksiyooniin kun dhugaadha. Namni adda aksiyoonii bitataa gaafa aksiyooniin yeroo ammaa kana namni gargaarsaaf aksiyoonii bitatu jira jedhee hin yaadu. Aksiyoonii sheerii gaafa galtu biizineesii mataa biizineesiitiin xiqqaatu haa guddatu bu'aa madaalayaa irraa argatanii hawaasa naannichaa dhaabbata ittiin tajaajilanii itu waan akkasii qaba. Aksiyooniin kan gurguramu dhaabbata gargaarsaa keessatti aksiyooniin hin gurguramu akka an beekullee akkasuma natti fakkaata. Haa ta'u aksiyooniin gaafa bitamu dhugaadha wannoo keettaniittanii biyya 20 birrii Itoophiyaa irraa haga miliyoona 2 namni dandeettan bitatuu dandeettanii jedha kaayyichiisa. Hawaasni keenyallee warroonni dhageeffattoonni keenyallee wanti hubatuu qabanii maali tokkoffaa namni tokko dhaabbata tokko aksiyoonii gurguratuu fi osoo aksiyoonii gurguranii aksiyooniin sun dhumatee maalii hin jenne waan hojii eegalu dhaabbatoota akkasii hin argine keessan amma akka ati jettetti oduma jalaa aksiyooniin gurguramu
hujiin illee hujii qoricha galchuu maaliitti seenumaa jedhaa turte. Bifa kamiin akkasitti isinii deemuu danda'a jedhee xiqqoo namoota hubannoo osoo namoonni tokko tokko aksiyoonii dhaabbanni tokko tokko ka aksiyooniin isaa bara baraaf hin dhaabanne qabanii yeroo kamuu namoonni bakkuma dhaabbanni sun jiru irraa itti dabalamantu jira. Immoo dhaabbatichi kun sadarkaa amma osoo aksiyooniin labsamee aksiyooniin hin gurguramne hojiitti seenuu irra ga'ee jira moo akka kamiin immediately aksiyoonii asumaan gurguruu jalqabanii asii waan jiruun qoricha fidutti deebi'ama xiqqoo namaan waliin shakkisiisu jedheeti. Akkana nama fakkeenyaaf nu aksiyoona jalqaba jechaan aksiyoonni kun yoo gurguramu namni 20,000 bitu gizee takkatti hin kafalu. Tokkoffaa isaan fakkeenyaaf amata sadiitti kafalanii amata sadii kana keessaa tokko arfaffaa kafalan dura amma fakkeenyaaf 5,000 kafalanii jecha. Hojii adeemsiftuun parsantii 5 20% 5 hojii adeemsiftuu sanii kafalaniiti. Kaaf immoo waan forsiisan adda kafalan walumatti kafalan gara 6,000 wayii ta'a namni 20,000 bitu fakkeenyaaf jecha. Reestaan immoo kaaf immoo amata sadii keessatti kafalan namtichi haga fedhe ji'a ja'an kafaluu hin danda'a ji'a lamaan ji'a sadiin amataan ji'a ja'anii turellee gisee argatetti gisee tokkotti ofirraa kafaluu hin danda'a aksiyoona kana. Tokko sanii lammata immoo aksiyoonni kun infinitiivi. Hojjaan keenya waan babal'aa ta'eef amma fakkeenyaaf biyya keenya irratti homuun hojjetamne hin beekta. Waanuma xixiqqishu namni faayidaa baay'ee namaa kennee nama gadhaabuu danda'u waan ganzaba xiqqaan hojjetamu tokko waan biyyattiin hojjetame waan ta'eef waan akkasii hojjetu waan barbaannuuf yoo maraa namni bitatee itti adada nu hubataniin adada nu waan tokko goonu namni hin bitata sheerii kana infinitiif eegenne bituu hin danda'a. Ganzabni isaan nu kennan kun immoo humna nu ta'a. Nummoo waan hin dhaabanne hojjanna haga Oromiyaan gadhaabattee akka biyya namaatitti duqeetii daakame suuqii bitatutti haga foon qophaa'eetiin marammarameetiin fayyaan isaa ilaalameetiin ashagamee kaa'ame kana nyaattutti haga buna isaanii abbaan arge olii gadi oofeetiin kaane kaan godhutti dhiibin haga warqii isaanii abbaan arge olii gadi oof kanatti irra hojjetu waan dandeenyuuf humni keenya jabaataa dhufe namni adanna uummatuun hin bitataa ganzabni immoo maraan heeraniif hin barbaachisa waan san hojjetuuf jecha waan san piroomotii godhuuf tirfii yoo argatu namni itti edaatee sheerii ol guddifatuuf. Kanaaf hin dhaabatu amma fakkeenyaaf misaala akka biyya kanatti hosi fudhanna namaa gad dhufee asi kuppii suuqiin beekamti isaa firii mallee amma bitadhee ture yaanne jalliseetumaan diskaawuntii qabda yoo abaalii taatu jecha kafalatuu bitattu. Birrii 3,000 bitadhee amatatti oduma homaan goone birri baay'een naa dhufu. Bakka ittiin dalaganii sii dhufa firriin akkuma ganzaba kan kee kafalte sanii bu'aa argatte. Amata irratti namni birrii hagana seene haaraatti isaa seenuu kan dur jalqabatti seenaa ta'u amataan hagana argata ka'e dureeshoo waan ta'uuf abbaan seene akkuma bu'aa isaa akkuma birrii 10 darba akkuma seene jecha akka argatan amma xixiqqeessanii. Sheeriin keenya akkas ta'a jecha. Wanni hin dhaabanneef dafee baay'ee yoo gurgeenne dhaabatuun keenya amma akka jenne kana waan murtaa'utu jira. Hojjetuun murteessaa dhaabullee dandeenya hin beekamu itti birrii argannee of geenne of dandeenye dhaabatullee danda'a. Baay'ee amma nu dhaabata jenneetiin hin dhaabna jenneetiin miti kakaane. Sheeriin gurgurama dalagaan jalaa dalagama birriin taa'uun qabu jecha. Yoo namni waa argate yoo bu'aa ijaan arge immoo bitata sheerillee akkasii. Baay'ee bareeda jechuun kana wanti gaafadhee fi namoota gaafii namni waan kana dhaga'u si gaafachuu malan jedhan si gaafadha. Saniif waan kanniin keessaa si gaafadhe yeroo tokko tokko immoo biyyoota alaa kanatti namni dadhabee jira biyya keessatti illee dadhabee jira. Dhuguma nullee sheerii kana garaa itti binne illee qabna. Karaa itti namoota akka bitanillee hirmaachisaa turre hedduutu jira. Yaadatta waa'ee sheerii kana namni keenya hedduun yoo wanta sanitti amane waa godha. Bara Shaggar Bank
ka jedhu tokkotu ture. Pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii obbo Junaaydiin Saaddoo fa'atu jalqabe. Baankiin suni biliyoona guddaa gaafa isaanii wantichi sheeriin sun bitannaan sun gaafa baankii biyyattiitiin murtaa'aa. Baankii biyyattiitiin gaafa isaan I think naannoo biliyoona 300 akkana yeroo ture deebi'ee amma ol guddisanii gara biliyoona meeqaatti jalaa ol guddateeti namoonni baay'een sheerii sana bitatee wanti sun qilleensa gubbatti hafee jechuudha. Kana jechuun maal jechuu mootummaan dhugaadha maaliif dhuguma maaliin amma namoonni biyya ormaa jirru kun hin arginaa. Yaa waan xiqqooni miti mootummaan kun waan faasilitiitii biyya kanaa namoonni biyya kanatti keessa jiraatan akkootaan sisteemni biyya kanaa kun hirii gadi diriiree namni irraa fayyadamaa ta'aa jiru kun akka salphaa akka biyya keenya keessatti baay'ee ulfaataadha. Maali biyya namni mootummaan asiinsi yoo ati dhattu asiinsi saamu mootummaa keessa namoonni bakkuma hundatti dhaabbata gargaarsaayyuu gargaaruuf gubboo kennina. Gargaarsa dhuunfaa daa'immanii harka qalleeyyii haadha abbaa hin qabne gargaaruu fi baalaasilxaanii aballi kaffallee fi misaa binnee fi dhugaa jechuun kan hojii kiyya si himaa jira. Mingoonee jechuudha. Atamma immoo maqootaati waamtu kana yoo dhaga'ee karatti dhaabuu danda'ani. Kana jechuun sodaa miti. Wanta wayii sodaachuu irratti deemutu gaariidha. Namoota keenyaaf immoo maali? Wanti aksiyoonii kunini nama keenya waan dadhabsiisee jiruuf neetwoorkii cimaa ijaarrachuu qabdani. Neetwoorkii cimaa tokko ijaarrachuu qabdani. Dhaabbanni heeraan kaayyoo isaa baay'ee bareeda. Kaayyoo mishaa kaayyoo namatti tolaati. Wantoota hagamaa mootummaan yaadee bira gahuu dadhabee of keessaa qaba. Anamma fakkeenyaaf fayyaa beeladaa fayyaa ogummaa ogeessa fayyaa beeladaa ture. Waa'ee qeeraa kana. Waa'ee qeeraa kana sirri beeka. Qalaallee qalchiisaallee turreerrallee jechuudha. Rakkinni hin qaba. Wanti achi keessatti amma akka dhaabbata heeraaniitti qabaatan keessatti fakkeenyaa waan akka dama qoricha galchuu damee qulqullina waa hedduu eeguu dawaa immoo deebee dheeraa kana yookaan qonnaan bulaa aannanii maalii faabrikaa daakuu wantoonni kunniin baay'ee wantoota qonnoota jala jira hin barbaachisanii jechuudha. Garuu isa biraan gahuu fi hojjechuu fi namoota ciccimoo waan kana duuba jiraachutu mala jedhee yaada. Ammallee maali wanti namootaaf ibsuu qabdan jabeessitanii waa'ee aksiyooniitii fi kaayyooti. Akka tokkotti gaafii isin gaafadhu akka heeraaniititti wanti yeroo baay'ee namoonni barreeffama isaaniitiin gama miidiyaatiinis haa ta'uu gama barreeffamaatiin beeksisaa haa ta'uu keessaa waan kaayyoo isaanii namni amma irra guddaan aksesii biyya keessatti viidiyoo nu haasofnu kana waa taasoftu kana arguu dhabuu danda'a. Bifa barreeffamaatiin bifa kaayyoo sanaatiin paampileetiin wayii yookaan akka afaan kanaa birooshiiree jennuun sun hojjetamee osoo namoota bira ga'ee hin beeku waan kana hagam itti deemtanii jittanii ka jedhu yaada oduu argatuu danda'u kaayyoo atamma jettu kan. Hojjechiifne kitaaballee sound proposal jedhama. Waan nu yaadnu kana hunda seera ittiin bulmaataa godhanneeti beektaa amma wanti kun hayyamni hundi kan nu seerri ittiin bulmaataa jeneraali. Sound proposal jechaani just each by each maal irratti akka tokkoon maal irratti akka dalayin ka himu kana ingiliffaa fi oromoffaan kitaaba barreessisiifne
kitaaba illee qabna jecha isaan wanni kenna proposaalin sun. Indegana birchar hojjechiifne loogoon kun boru fuudhama dhume already isa fuudhanii maatama immoo lakkoofsa wal fakkaatu baafanna jennee turre isaan illee nu baasanii isa irratti kaanii silkii alaa fi keessallee silkii alallee hin qabna qophaa'ee isarratti pampileessin irratti godhamee akka addunyaa irratti asirraacaanu onlaayinii fi harkalleen qoonnuu fi ajajne gara 1,000 baay'isanii amma maatama sana eegan already baay'isuuf qopheessanii barreeffamee wanni hundi Ingiliffaan fi lachuun Ingiliffaan Oromoffaan qophaa'ee kanallee qopheeffanne hunda qopheeffanne amma akka cimaa hojjenne yaa'u gizee gabaabaa keessatti miidiyaa kan keetti irrattis yeroo qabatte irratti deebine waa hunda achirratti argisiifta. Amma guyyaa 3-4 keessatti pampileen sun harka nu gahaa jecha waan hundaa irratti. Googilii gubbaratti immoo heera jedhanii googilii godhan amma booda hin baana googilii irratti nu arguu hin danda'ani. Achirratti immoo barshariin kenneen jira. Saawundi proposaalin kunillee piikchariin waan tokko irra jira. Maal akka hojjetutti jiru irra jira. Kana laaluu hin danda'an. Akkasitti qophaa'ee jecha. Hayi bareeda. Ati wantoonni dhimmoonni kunniin yoo si gaafadhu bifa waan namoonni si gaafachuu malu isin gaafa akka dhaabbata heeraaniititti isin gaafachuu malanii tarii jedhu isin gaafadhe malee namni kaayyoo garaagaraa qaba hojii garaagaraa hojjeta dandeettis garuma garaa qaba. Kanaaf I think wanti naayife namaallee inni ifa jedha. Ani as keessatti kaayyichi kaayyoo bareeda akka nama Oromoo tokkotti wantoonni akkanaa kun adda maalii hawwii yookaan eebjuu akkanaa wanti kee eebjuu mijjechuu eebjuu jechuu yoo osoo hin ta'ini namni waan hawwii jechuudha. Hawwii waan wayii hawwitu malee eebjottu malee hojiitti hin baatu. Waan wayii filaan lafa qopheessitee kaatee akkuma Oromoonni lafa qarqabaniiti harree fe'anii jedhan. Osoo lafatti hin qarqabne harreetti hin feetu waan ta'eef kanaaf yaadichi dhugaa yaada guddaadha. Yaada hirmaannaa nama 20 miti. Namni 20,000 itti ulfaatu jedhee yaada. Maaliif kaayyoo isaatti badhaadha. Maame naa yaamte nin sodaadha risk hospitaalii jette fakkeenyaaf like Tuqurambassaa jechuun isa sanii olii jechuudha. Tuqurambassaan isa sanii olii Tuqurambassaan pilaanii amata 100 amma yoo ilaaltu akka westititti amata 100 hospitaala akka Tuqurambassaa ka jiru addunyaa. So inni amma akka riskii ilaalamu. Akka jeneraal kanaaf dhaabbata hospitaala yookaan hagasii olii ijaaramuuf Itoophiyaa keessatti yaadamuun qoftinuyyuu miliyoona 4 nuudu Oromoon yookaan Itoophiyaa yeroo waan kana Itoophiyaaf hojjanna waan ta'eef Oromoo qofatti cheerii gurgurachuun illee dhaabbata hagana ga'u kana miliyoonni 60 Oromoo haa bitatu ka jettu waan dhagaa ture. Uummanni Itoophiyaa oduu jedhameellee maaliif dhaabbanni tokko keessattuu dhaabbanni fayyaa tokko gaafa biyya tokko keessa gad dhaabbatu ufi faabrikaa taanaan dhaabbata fayyaa taanaan dhaabbata qalmaa dheeraa kanneen taanaan dhaabbata kana keessatti Itoophiyaa namni Itoophiyaa jedhamu hedduu gosa hedduu jira. Amaarri jira, Kambandaan jira, Walaa hedduu jira jechuudha. Kunniin nurri fayyadamoo waan ta'aniif bifa danda'ameen oduu Itoophiyaa illee itti affeeramee nama Itoophiyaa guutuu akka Itoophiyaatitti maaliif wantichi hojjetamuu barbaadu akka Itoophiyaatitti malee akka naannoo Oromiyaati oli natti fakkaata. Mata dureen isaa natti mul'ataa jirutti. Kanaaf kana irratti hojjettanii cimtanii yoo jettanii wanti milkoofne hin jiru. Namni taatee gaara laalta malee gaarri sun yoo itti kaate hin jiga.
yoo ta'e gaara ijaan laalte gaarri sun immoo ijaan laalte hin jissitu. Itti deemtee gaara san jissita malee yoo hadha jalqabdee biraa darbite yookaan milkooftee raawwatte yoo dadhabdeetti kan warroota hafeetuutu waan sanaan hin gaya jedhee yaada akkasii qaba. Hadhatti mee wanti atin ibsuu barbaaddu haga ammaatti waan silaa ibsite yoo hin jiraanne anamma maali anumatu gaafii keessatti gaggaafadhe maaliif dhimma guddaa baay'ee naatoo keessatti kaaftee waan naatoo wal fakkaata jettee fi yaada namoonni gaafas dhagayanii jiranii naatoo I think naatoo argeelleen ture online illee viidiyoon illee deddeemaa ture viidiyoon illee gaafa hundeeffamaa namoonni tokko bakka tokko argee ture. Biyya keessatti I think seremoniin wayii ta'amee ture naaf fakkaata. Sirriitti qophoofnee ture gisee jaha dhaqee gisee naatoo sanii haga naatoo maqaan nu hin ta'in jecha odoo nu hin ta'in dura walitti qabuun salphaan turre garuu amma gisee ammaa kana sirriitti waan na hubataniif jarri hundi waan aayidaan sirriitti galeef himinsa keessatti jecha humaayyuu xaariitti goone warri amma 20 kun baay'ee aktiivii waan ta'aniif dafanii gadhaabanii yoo waa'ee jedhee somnoo bahee. Kanaaf wanti kun amma yoo anama gara dhumaatti deemna yoo wanti kun tariitiiti waan haga ammaa sila himatu jechuun beeksisa waa akkanaa akka hubadhutti dhaabbaticha takkaan hojii kan hojjedha jettee osoo tarreessuu hin ta'ini waan haganaa hojjetuuf deemna quba nu qabaadha nu cinaa dhaabbadha waan jechuuf deemtu natti fakkaata. Amma wanni dhaabbata. Kanaaf wanta haga ammaallee dubbattee wanta silaa himatu akka beeksisaatitti illee dubbatuu barbaaddu carraa sii kennaa itti dhiyaadha. Wanni jedhu barbaadu. Kuni daldalaa miti akka nama nu biizinasii barbaadnu odoonteen uummata keenya baraaruuf deemna. Biyya irratti facaanee jiraanna. Jabaadhati biyya teenna taariika hojjetuu qabna nu warri biyya alaatiin nu dhagaa nu gaafadhaa nutti dhiyaadhaa. Waan dandeettan hundaan silkilleen feesbuukii qabnaa yuutuubii qabnaa haga lagiseef jecha miidiyaa biraan qabnu teelegiraamii qabnaa. Kanarratti haga dandeettaniin piliis nurratti jabaadhati nu irra hirmaadhati nu hubadhaati nu gargaaraa nurraa yaadallee fudhaati nu wajjin dhaabadha uummata Oromoo kaalaatti keessatti illee jedhanii kanuma atis baay'ee galatoomne. Hayyee ulfaadhoo kun dhaggeeffattoota keenya kun hordofaa jirta Oromiyaa Diijitaal Miidiyaa sagantaa qophii keessummaati. Qophii keessummaa keenya adhaatiin akkuma argaa jirtanii waa hedduu bifa gaafiif deebiitiin adde Hayaat Hamdaa waliin waa'ee dhaabbata heeraan yookaan aksiyoonaa kuni miti dhaabbata gargaarsaati miti dhaabbata biizineesiiti bifa biizineesiitiin uummata keessaa baanee fi uummata keessaa dhufnee fi wantoota armaan dura tarreessaa turre sana bifa madaalayaa ta'ee fi gatii madaalayaa ta'een akka hawaasni argatee fayyadamuu irraa ta'uu fi namoota gurmeessanii waa hedduu akka hojjetaa jiran kana ka dubbataa jiranii walumaa galatti bal'inna isaa gara ofafootti qabatanii bifa adda addaatiin akkuma afaanni adde Hayaat irraa dhagaa jirtanii mootummaa biyya Itoophiyaa miidiyaa guddaa Itoophiyaatiin illee bayanii labsachuu barbaadu. Wanti kun maaliif beeksisni waan guddaa dhaabbata kana beeksisutti jiranii piroomooshinii waan ta'e tokko akka bifa beeksisaatiin illee hojjetatuuf kaayyoo qaban natti fakkaata. Kanaaf namoonni waan kana dhagaa jirtan waan dandeettanii aksiyoonii bitatuun akkasumas yaada kanas facaasuun namoota biraan geettanii akka dhaabbata aksiyoonii heeran kana cinaa dhaabbattan Oromiyaa Diijitaal Miidiyaan illee gamanumaan isin gaafata.
waan biraa dhimma biraa dhimma waan kanaan wal qabate yoo addayaatis ta'ee dura buutonni yookaan hooggantoonni dhaabbata kanaa kan biraa dhufanii waan kana nu gaafatanii yookaan gurra ummataatiin nu gahaa jedhan deebinee kan gurra keessaniin isinii geennu ta'a. Kanadhaa kanumaan nagaan nu turaa isiniin jedha. Adde Hayaatii atillee dhugaa waan gaarii hamilee gaarii qabaattee saba keetii saba kiyyaa saba keessaa bahee kanatu mala jettee yaada yookaan waan haga gaaraa ulfaatu kana qabattee ummata kana abdattee deemaa jirta. Yaa'u gamanumaa waan isii haa milkeessu jedha. Gama yeroo biraa sagantaa biraatiin aga walitti deebinutti kanumaan nagaan nu turii horii bulii deeban isin jenna. Ayyee galatoomii ulfaadhaatiillee galatoomii jedha.